አሁን ከጭቃ ፈጠር ከዛም ጠብታ አደረግነው። ጠብታውንም ደግሞ በእናት ማህፀን አጣብቀን at room temperature, no, at body temperature. Iddo illenjir, iddo qabban illenjir, body temperature irra keessat goone jira. Isa kanatu ajaa'iba ta'ee argama. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كجد فلالة in a place firmly fixed كجد فلالة ساينتستوني ilma namaa ciqaa irraa ciqaa san tuuftoo san alaqaa san ammoo mudgaa ka jedhu akkasiin step by step akkuma quraana keessatti kaa'ame kanaan nutis laaboraatoorii keessatti irra geennee arginee jirra. waggaa 1,000 quraanaan booda waggaa 1,000 booda saayintistoonni lamaan this is a very interesting point. Saayintistoonni lamaan waggaa 1,000 booda quraanaan booda lafaa ka'anii waan jedhani rimaa jechaan jedhan miniature jedhan. Miniature jechaan maal jechaan minimaan microscopic tantaate miniature waan illa xinnoo qucaacii wayita taate ijallee qabdu harkallee qabdu miilallee ofii microscope malee ta'in muddanne isitu gadaamessa haadhaa keessa seenee nama ta'ee bayaa jedhanii saayintistoonni lama quraanaan booda waggaa 1,000 booda akkasitti define godhan. Saayintistoonni maal jedhan jarreen kunniin jedhan mistakenly jedhan dogoggoraan saayinsii embriology cabsanii ilma namaa jechaan nama xinnoo microscopic taate tawaa hunda guuttatte jedhanii qilleensarra oolchanii addunyaa dogoggorsanii jiranii jedhan. Akkuma quraana keessaaf sunnaa keessatti arguu dandeenye jedha saayintistiin L. Moore jedhamu kun. Staging yookaan ammoo sadarkaan rimaa garaa kun sadarkaa tokkorraa sadarkaa biratti jijjiiramaa waan deemuuf fuulduraafuu argannoowwan haarawa based on the statements in the Quran and the Hadith we can develop the new classification of embryo. In the future scientists will base on this Quranic and the Hadith they can come up with a new stage of development of human embryo in the future jedhe scientistiin warra Canada sun dubbate. Nutfaa ka jedhu kana dhiiga ititatti hiikanii dhiiga ititaa kana keessatti wanni ragaan isaa maali rimeenni guyyaa murtaa'e keessatti dhiiga ititaa ta'e dhiiga ititaa kan jedhamu kun dhiinni hin naanna'u jecha. Dhiiga ititaa kanallee maal godhan laalanii dhiiga ititaa kanaanillee wal fakkaataa jiru. Achirraa gara alaqaatti jijjiiramaa jira. Alaqaa kana hoo mudgaa kana ka jedhu chewed like substance jedhanii which you can see from this book akka maastikaa alanshanii rimeenni guyyaa murtaa'etti maastikaa alanshame kanaan wal fakkaataa chewed like substance kan jedhamu foon alanshame kan jedhutu jira kana ustaazonni hin beekanii. Scientistoonni isa arganii chewed like substance waan akka alanshamee tokko kan ta'u kuni waan nuti amma laaboraatoorii keessa argaa jirru. Achiin booda foon alanshame san maal goone lafee goone lafee san foon itti uffifne ka jedhu akkamitti namichi barreessuuf dubbisuu hin dandeenye rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaarraa 7ffaa keessatti foontu lafee dura uffate uumama jedhee dubbataa jirani sunis
discovery haarawaa jecha wan argannoo haarawaa jecha maaliif akka ilaalcha namatti lafeen dura uumame foon itti maraman garuu foon uumame foon achi lafee ta'e lafeen deebi'ee fooniin uffifame kan jedhu kun illee this is another miracle of the Quran jedhanii warri saayintistoota mirkaneessanii jiran jecha. Mata duree itti aanutti yoo darbine the Quran on human embryology jennee the Quran on mountains. Sura maal jechuudha? Quraanni waa'ee gaarotaa maal dubbata? Quraan sለ ተራራዎች ምን ይላል? ምንም አይደለም። ኡስታዙ ተጋፈጣ ቁርአን ማል ጀደ ዋይ ጋሮታ We have set firm mountains in the earth lest it would shake with you. Dachi keessa gaaroti gurguddaa gadi dhaabnee jirraa jedha. Akka maal ta'u? Akka dachiin tun isinii hin sosocho'u. This is another miracle of the Quran. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Saayinsiin ji'ooloojiin ammayyaan kan bara 1960 keessa argame. Maal jedha? The functions of the mountains is to stabilize the crust of the earth. Faayidaan gaarota dachii keessatti akka dachiin tun hin sosochoonee fi ittisanii jedha saayinsiin plate tectonic theory kan bara 1960 keessatti argametu waan jaarraa torbaffaa keessa quraana keessatti dubbatame kana ji'ooloojiin ammayyaan irra ga'ee akkamitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan kana beekuu danda'anii sammuu isaanii keessaa fuudhanii kanaafuu quraana jechaan rabbi irraa kitaaba bu'e jedhanii dudda kitaaba kanaa irratti kitaaba ji'ooloojiin addunyaa akka riferaalitti kaayate isa irraa fuudhamee asirra kaa'amee jiru. Fuuldura kitaaba kanaa ammoo rimeenni garaa torbaanotaan akkamitti akka jijjiiramaa dhufu hadiisa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbataniin fuulli kitaaba kanaa isa duraa rimaa garaatiin the stages of development of human face akkasitti kaa'amee jiru. Mee waa'ee gaaraa kana yoo irraa dubbanne waan amma practically amanuu dandeenyutu jira. Gaarri guddaan addunyaa irratti beektan eenyu maqaan isaa? Ustaazonni callisaa jiran akka yeroo quraanaa dubbatan. Mount Everest. Please. Mount Everest kan jedhamu addunyaa irratti the biggest mountain over the earth Asia biyya Nepaalitti argama. Waan nama ajaa'ibu keessa argannoowwan saayinsii kan waa'ee gaarotaa kan akkuma amma naa deebiftan kana what is the depth of Everest Mount? Ammuma googilii seena please we are in the laboratory. What is the depth of Everest Mount? And what is the height of Everest Mount? Akka isin isa baaftaniif ani boqonnaa fudhadha. Dafa. Deebisee jira obboleessi kee. Tooppikii hedduutu naaf. Mount gaarri Everest kiiloomeetira 125 dachii keessa gadi fagaatee kiiloomeetira 900 kiiloomeetira 9,000 kiiloomeetira 9,000 fi kiiloomeetira 125 dachii keessa kan gallis dachii irraa ol kiiloomeetira 9 jecha kiiloomeetira
dhibba tokkoof 25 dachii keessa gadi dheeratee kiiloomeetira 9 qofa akkuma obboleessi keenya achi dubbate kiiloomeetira 9 qofa ardii irraa ol dheerata jecha. Saayintistoonni kana maalitti bikkanii akka nama dunkaanaa yoo dhaaban xiribbaan yookaan shikaalli dunkaan ittiin dhaabatu kun qaamni isaa garri irra caalu yoo dachii keessa gadi lixee jedhe dunkaanni kun harkifamee utuu hin jigne qaxxi jedhee dhaabataa jedhan. Is the example of tent. Akkamitti waa'ee gaarri hidda qaba jedhu nam tokko waa'ee saayinsii ammayyaa utuu hin beekne quraana keessa akkamitti dubbata jedhanii kunis ajaa'iba quraanaa keessaa tokko jedhanii saayintistoonni ragaa kanaan lafa kaayanii jiran jecha. Akkuma xiribbaan dachii tana dunkaana tokko yoo dhaabanii jedhan akka dunkaanni hin sochoone taasisu gaarotiinis dachii tana qaxxi godhanii dhaabanii utuu gaarotiin keessa hin jirre taate dachiin tun raftiin qabduun gangalattii jedha. Inni mata dureen sadaffaa the Quran on the origin of universe. Inni kun waa'ee universii kanaa viidiyoo edda moobaayila irra na dhufe isin hima. Mucaan daa'ima waggaa 12 faranjiin waa'een kiristaanummaa kun naa galuu dhabee jedha. Waggaa 12 beeka. Waggaa 12 daa'imni kun. Booda rafradha ammaa miti booda. Alatti. Booda rafradha as keessatti miti. Salaata. Maal isin fakkaata? Daa'imni waggaa 12 riisarchii godhee Yesuus Rabbi kan jedhamu kun naa galuu didee rakkadhee jedha. Achitti seenaa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam axanna'uu jalqabee jedha. Yoo axanna'ee jedhu maaltu achi keessa jira jedhe Big Bang Theory kan jedhamutu achi dubbatameera Quraana keessatti. Sababa kanaaf Islaamummaa seene jedha. Hadha waggaa 13 daa'imni kun. Big Bang Theory kun eessa dubbatame Quraana keessatti? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء الله أنا آمن من هم بيك نجر ورّي كفرزون أرضي بسمين تنلي ولدت ترتي نتو أدام فوي ملجر ربين واي لبك أبيهم دايو لبك أبيهم دايو بشان الرأوم نجر راج biology مالجر life originated from water لبك أبيهم دو بشان الرأوم كمان جر biology science biology كان قافة amma saayintistoonni maal jedhan akkamitti namni ufiifuu barreessuu dubbisuu hin dandeenye tokko waa'ee nuclear physics kan samayaanniif ardiin walitti jira jedhu kana mataa ofii keessaa fuudhee dubbachuu danda'a. Gonkumaa jaarraa 7ffaa keessatti beekumsi akkana addunyaa irraa hin jiru. Saayinsiin waan kanaa waggoota 60 fi 70 yookaan 80 irra ga'e. Kanaafuu Quraana jechaan kitaaba sammuu ilma namaa keessaa burquu danda'u. Mee waan yeroo na barsiisan saayintistoonni yookaan saayintii maaltu na barsiise yeroo dur na barsiisan barsiiftonni keenya waan jedhaa nu barsiisanii wanni samayaata keessa jira kun martuu ni naannayaa jedhan except the sun waan aduu hin taane gariin isaanii kolfaa jiran ani akka itti baradhe aduun hin naannooftuu jedhanii nu barsiisan in my school time wanni samayaata keessa jira kunniin martuu pilaaneetonni hundumtuu ni naanna'anii waan aduu hin taane aduun hin sochootuu nun jedhan har'a saayinsiin U-turn godhee jetti saayintistoonni amma maal jedhaa jiran the science has made U-turn
waan duraan ibsee kenne san gaabbee dogoggoree jira aduun illee ni sochooti jedhee haadha ijoolleen tiyyaa immoo aduun ni sochooti jettee barataa jirti. Ani aduun hin sochootu jedhee barataa ture ijoolleen tiyyaa immoo aduun ni sochooti jettee barata. Science has made a U-turn jedhani. Saayinsiin ofirra garagalee bara 1512 irratti namichi Nikoolaas jedhamu tokko lafumaa ka'ee tiyoorii lafa kaa'e. Tiyooriin Nikoolaas kun maal jedha? Waan amma isiniin jedhe kana jedha. Amma jaarraa 20ffaa kana keessaa 21ffaatti saayintistoonni maal jedhan? Aduun illee ni sochooti jedhanii kitaaba kana keessatti ni argattanii aduun akka sochootu meeqa akka deemuu dandeenya. Saayinsiin jaarraa 4-5 addunyaa ka gowwoomse tiyooriin Nikoolaas sun kufaa ta'ee Qur'aanni Rabbii kan jaarraa 7ffaa keessa aduun illee ni sochooti jedhu ustaazota gaafattanii eessatti aduun sochooti jedha. Aduunis akka sochootu Qur'aanni yeroo yuutarnii godhe qabu jecha gizee tokko fiksi ta'eera aduun ni sochooti jedhe Qur'aanni yuutarniin godhe saayinsitu yuutarnii godhe jedhaa jiran aduun akka sochootu. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كلهم بفلكوቻቸው ይዋኛል። kanaaf saayinsiin akka maal biruu godhere Nikoolaas kan jedhamu namicha jaarraa 16ffaatti jaarraa 16ffaa 7ffaa 8ffaa 9ffaa aduun sochooti jedhee addunyaa gowwoomsisan sirreessanii Qur'aanni sirri jedhanii namicha san falsify godhanii jiran jechuudha. Kanaafuu argannoowwan saayinsii Qur'aana keessa kan jedhamu kun dhugaa dubbachuuf ragaa warri musliiman taane nuu bahe. Ragaa warri musliiman taane nuu bahe kana keessa irraa fayyadamuu qabna nuti. Warra biraatiifis barsiisuu qabna, warra biraatiin illee gorsuu qabna. Fakkeenyaaf namichi tokko yoo Qur'aanni Rabbi irraa hin buune ka jedhu taate jechoonni kunniin eessaa dhufe jennee gaafachuun nurra jira jecha. Mata duree bahee waan Ahmad Didaat jedhan isinitti hima. Waan nama gaddisiisaa tokko dubbatan. Maal dubbatan? Namichi Ameerikaa tokko kitaaba barreesse, kitaaba isaa keessan maal barreesse? Muhammad, the greatest of the great. Nabiyyu Muhammad የታላቆች ታላቅ ጀዴ በሬስ ሳውዝ አፍሪካ keessatti muslimtonni moolida kabajuu fi didaati kootuuti mee guyyaa moolida kennaa irratti waan nu dhiyeessinaan jedhanii jedhu mata duree kana kenneefi jedhu waan isaan jedhan beektanii mata duree isaa kana gadi buusanii Nabiyyu Muhammad alayhi salaatu wasalaam tallaaq nabiyyi jedhanii poosterii mantasanii jedhu. inni maal jedha Didaat የታላቆች ታላቅ the greatest of the great maaliif akkana gootan jedhee gaafadhe jedhe የታይፕ ስህተት ታይፕ ይረሪidha dogoggora taayippiitiin naan jedhanii jedhe ji'a lamaan booda Piriitooriyaa keessatti ammallee musliimtonni sagantaa qabanii Didaat kootuuti mee pireezidantii nu godhi naan jedhanii jedhe mata duree kana kenneefi jedhe ammas wama tokko ta'ee argee jedhe maaltu akkanatti jijjiirsisuuf isin argamsiise jennaan dogoggoruma taayippiitii jedhan ammallee lammaffaa isa sadaffaa US Ameerikaa keessatti poosterii qopheessanii addaaraasha kireeffatanii Mr. Didaat kootuuti mata duree siibaan kan kennuu kenni maalirra nu barsiiftaa jedhanii jedhu ነቢዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሙሐመድ ኢን ዘ ባይብል ጀደ ከነብ ጀደ መቱ ዱረ ሙስሊምቶን አሜሪካ ማል ጎለት ነቢይቸ tokko መጽሐፈ ቁልቁሉ keessa jedhaniitiin poosterii maxxansanii jiru.
nabiyyi baay'eetu masaaf quddusii keessatti dubbatamee jira. Mata duree kanatti kiristaanonni dhufanii hin hirmaatanii jedhe. Maaliif hin beekan nabiyyi meeqatu masaaf quddusii keessa jedhe? Ayhuudonni illee hin dhufanii jedhe. Musliimtotumatu dhufa, kanaafuu ergaan kiyya na jalaa fashalee jedhe. Kanaaf confidence develop gochuu qabna jedha. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بريدا نجرا ما شاء الله والباري إن شاء الله من بيوتك وكرا لغت من كبار إن شاء الله سامي بيساني أما في المشركة كلنا شرطوات تشيراني يا لغت بنا الحمد لله ما شاء الله أستاذ كنا ربي مدينه وعليه رسول فرعون كنا نما غصبوا سانكباتنا قرتني فايدة قدالا سلا واحد درادو بتان موتو مكا سرنتانا قرتني كاما ملي يومونا بني بوليس كنا لأجيار كباسو جرا وغافتو غبالي سيا غابي ساتراني فايدة ناني غابي رانو بولا Io mi ero leggero, io semestera con le tue, mal Islam è dire, se come la guarda che deve fare. Wanti uummataa kanatti sin deebisee Naagalli. Akkana goona. Yeroo dargii kushee qotatanii beekanii wattaadanii dargii kushee qotadhu jedhaniin namichi callisee taa'e. Anta lama irraa tokko firu jedhanii guraagee beeku. Bahisaaf laalta nagaaggarkuu jedhanii. Isaan obboleessi keenya jedhe kana hisaaba irratti dubbanneet waltajjii biraa qabanneet akkasii walitti deemna malee ittiin seenu inshallah. Waltajjii mijoomnaan I'm ready inshallah. yeroo bira bal'inaan haasofnu jechuudha. Wanti seenaa guddaa qaba. Namni biroo gaafii qabu. Rakkoon jiru inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, I have a question concerning the book you have presented. I believe the state of development of human affairs. I wish to have the book, please. The book? Yes, please. Download from your mobile. Oh, all right. Try to download it on your laptop and share also to others. All right. Let me have, please, kindly to picture so that I can get it. The picture of the book. I can give you just a little bit. Gaafii biroo ni qabu. Oh, the same. Gaafii biroo. One I downloaded. Gaafii biroo inshallah. Fadal. Mana nama maraa jira kitaabni kun. 80 page. Page saddeettama. Kitaabni. Fadal. What do you think that they want to deny the reality of Muslim? Why those are they deny about those to tell me about the Nabi, that they distorted the history of Nabi? Why they want to distort the history? Is due to the fact that Islamophobia is just suffering the world. That's the fact. Sodaa Islaamummaa nu liqimsa waan jedhaniif Western meediyaan Islaamummaa distortii godhaa dhiyeessaa jira. Garuu Islaamummaan uf dandeettee har'a lakkoofsa uummanni addunyaa ittiin dabalamaaru caalaa statistiksiin proof godhee jira. Islaamatu dabalaa deemaa jira. Wanni Islaamummaa distortii godhaniif faallaa Islaamummaa barsiisuuf adda irratti investi godhaa jiraniif nu liqimsa jedhaniif is due to Islamophobia.